Waaqayyo akka nuti sanbata qofaa waldaa deemnu hin barbaadu. Waaqayyo akka ati dhibbata isaa kunan tokkotti qofaa barbaada miti. Waaqayyo waan nuuf kenne hundumaa keessaa hangafa keenya hin barbaada. Waaqayyo qarshii nuuf kenneera. Waaqayyo yeroo nuuf kenneera. Waaqayyo humna, dandeettii, beekumsa, mana jireenyaa, iddoo nagaa nuuf kenneera. Waaqayyo wanta hundumaa keenya ni barbaada. Wanti nuti qabnu hundinuu Waaqayyo irraa nuuf kennamne. Waaqayyos waan irraa barbaadu waan qabuuf nuuf kenna. Waaqayyo waan hundumaa keenya barbaada. Namni tokko illee ana duukaa bu'uu yoo barbaade waa'ee ofii isaa dhiisee fannoo isa anaaf jedhee baatu ofirra kaatee na duukaa haa bu'u jedha. Waaqayyo waan hundumaa keenya barbaada. Yeroo waldaa deemnu tokkummaa obbolotaa keessaa eebba hirmaanna. Macaafa faarfannaa boqonnaa 133 lakkoofsa 1-3tti. Yeroo macaafa qulqulluu dubbisnu wanta Waaqayyo nuun jedhu yookaan sagalee Waaqayyoo dhageenya. Guyyaan tokko sa'aatii 24 qaba. Sa'aatiin 2:40 kan keenya miti. Waaqayyo waan hundumaa keenya barbaada. Sa'aatii kana keessatti yeroo kadhataa, yeroo macaafa qayyabannu, yeroo obboloota waliin, yeroo qabaannu, yeroo maatii waliin, yeroo qabaannu, yeroo faarfannaa, yeroo waaqeffannaati. Waaqayyo yeroo hundumaa hangafa keenya barbaada. Wanti Waaqayyo nuuf kenne, wanti Waaqayyo siif kenne hundi isaayyuu kan Waaqayyooti. Ati tokkoyyuu gahee keessaa hin qabdu. Keessatti Waaqayyo wanti inni nurraa barbaadu keessaa tokko si'aa ta'uu keenyadha. Si'aa kan nu godhu hafuura qulqulluu yeroo kadhannudha. Waaqayyo jireenya hafuuraa keenya keessatti si'aa yookaan dammaqoo akka nuti taanu barbaada. Si'aa kan nama godhu yeroo nuti dadhabbii keenya keessatti hafuura qulqulluu kadhannudha. Yeroo nuti hafuura qulqulluu humna isaa akka inni nuuf baay'isuuf dadhabbii keenya itti himannudha. Yeroo ani hin danda'u ati na gargaari yeroo nuti jennudha. Waaqayyo sinsinnummaa keenya hin barbaadu. Namni sinsinna'an hafuuraan du'aadha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos utuu nuti waa tokko hin kenniniif jireenya isaa nuuf kenne. Utuu nuti hin jaallatin jaallataa nutti argisiise. Utuu nuti isa hin barbaadin lafa nuti bannee jiruuti nu barbaade. Wanta inni fannoo qaraanioo irratti hojjete hojii ajaa'ibaati. Hojii jireenya keenya jijjiireedha. Hojii du'aa nu kaaseedha. Sababii inni waa'ee keenyaaf du'ee du'aa ka'eef uumama haaraa taane. Sababii inni dhufee biyya lafaa irratti jireenya mo'eef uumama haaraa taaneetu jireenya arganne. Nuti raawwannee jireenya haaraa yookaan nuti raawwannee namummaa haaraa sababii gooftaan keenya Yesuus Kiristoos du'ee du'a mo'ee ka'eef jireenya haaraa arganne.